Maqaabaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaamin kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti baga ayyaana dabra taabor yookiin immoo tulluu taabor baga itti singahe baga geessanii baga walumaan ga'e guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ayyaanni guyyaa har'aa kabajamu tulluu taabor yookiin dabra taabor jedhamu kun maaliif kabajamu hiccitiin as keessatti raawwatame maali gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaara taabor kanarratti hiccitii maalitu raawwate dabalataan Museen maaliif warra du'an keessaa waamame Eeliyaasoo maaliif biyya jiraattotaa keessaa waamame Phexros Yaaqoob fi Yohannis duuka bu'oota 12 keessaa filatamanii gaara taabor irratti maaliif ol ba'an kanneen jedhamu fi gaarri taabor fakkeenya maaliiti kan jedhu gabaabsinee viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Tulluun taabor Galiilarraa yookiin galaana Galiilarraa kiiloomeetira 10 fagaattee argamti. Ol ka'insi yookiin dheerinni ishee meetira 572. Gaara kanarratti bara kakuu moofaatti Saa'ol gargaarsa luba Saamu'eelitiin namoota 3 wajjin wal argee wajjin haasa'uu danda'eera. Bara kakuu haaraatti immoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos ifa waaqummaa isaa guyyaa har'aa kanarratti ibseera. Hiccitii sadummaa fi tokkummaa irratti mul'ateera. Akkuma galaana Yordaanos keessatti xalayyaa Addaamii fi Hiwaan irratti barreeffamtee turte sana barbadeessuudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos qaamaan argame waaqni abbaan immoo ilmi koo waan inni jaalladhu jaallatamaan isa kanadha isa dhagahaa kan jedhu duumessa keessaan akkuma dhagahame bifa gugeetiin immoo afurri qulqulluun dhufee akkuma isarra qubate guyyaa har'aa kanas ifa waaqummaa waaqayyootu iccitii sadummaaf tokkummaatu mul'ate jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 guutummaatti gaafa dubbifnu gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos duuka buutota hiccitii kan jedhaman Phexros, Yaaqoob fi Yohannisiin fudhatee gaara taabor irratti ol ba'e jedha. Biyya jiraattotaa keessaa immoo Eeliyaasiin waame. Warra du'anii awwaalamanii waggoota dheeraa turan keessaa immoo raajicha Musee waame. Erga waameen booddee iccitii tokkummaa fi sadummaa isaa ifa waaqummaa isaa isaanitti agarsiiseera. Yeroo kanatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos utuma isaan wajjin jiru fuulli isaa akka biiftutti ifee jedha. Uffanni isaa akka cabbiitti addaateedha. Balaqqeessis ni ta'e, sagaleen qaqawwees ni dhagahame jedha. Ifni guddaanis ni ta'e. Duumessa keessaan ilmi koo inni naan jaalladhu jaallatamaa isa dhagaa kan jedhu sin dhagahame. Afurri qulqulluunis irra bu'e. Iccitii sadummaa fi tokkummaas ni mul'ate. Duuka buutonni 3 gooftaan fuudhee ol bahee hirrifatan. Sodaataniis kufanii adda isaaniitiin lafatti sagadan jedha. Yeroo kanatti gooftaan hin sodaatinaa jedhee harka isaanii qabee ol isaan kaaseedha. Isaan booddee ifa waaqummaa isaa erga itti agarsiisee erga arganiin booddee Phexros ka'ee yaa gooftaa iddoo kana jiraachuun nuuf gaariidha. Godoo tokko siif tokko immoo Museedhaaf tokko Eeliyaasiif iddoo kanatti nan ijaaraa jedhe. Godoo jechuun mana qulqullummaati. Sadi ta'uunsaa iccitii sadummaati. Maaliif anaaf hin jenne? Maaliif Yaaqoobiif hin jenne? Yookiin immoo Yohannisiif hin jenne yoo jenne akka sirnaa fi seera macaafa qulqulluutti kabajni inni jalqabaa waaqayyoodhaaf. Qulqullummaan kan argamu immoo namni hojii gaarii hojjetee erga darbeen booddee lubbuudhaan erga boqoteeti.
Kanaafuu isaan amma lubbuudhaan jiru, fooninis jiru. Eeliyaas qulqullummaan isaa ilaalameetu cubbuu hin qabu jedhameetu gara biyya jiraattotaatti ol fudhatame, kabajni isaaf ni mala. Museen immoo hangafoota raajotaa keessaa tokko kan ta'e yeroo 570 Waaqayyo wajjin jechaaf jechatti tulluu Siinaa irratti kan dubbachaa ture, taabonni harka isaatti dabarfamee kan kenname kabajamaadha. Kabaja sana fudhatees immoo fooniin du'e waan ta'eef kabajni isaaf hin mala waan ta'eef. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos walumaa galatti warra kakuu moofaa keessa yookiin immoo kakuu isa duraa keessa jiran raajota lamaa fi warra kakuu haaraa keessa jiran duuka bu'oota isaa 3, walumaa galatti namoota 5 erga iddoo tokkotti fideetiin booddee iccitii kana kan inni isaaniif ibse jechuudha. 5 ta'uun isaa hiika mataa isaa danda'e qaba hin beektu. Iccitiin utubaa 5 mana kiristaanaa keenya keessatti kan baratamu bu'uura amantaa keenyaa isa guddaa waan ta'eef. Har'a bar sirna qulqulleessaayyuu namoota 5tu gala. Luboota 2 fi daaqonoota 3. Egaa mee maaliif tulluu Taaboor filate kan jedhu immoo ilaallu. Waaqayyoon ifa waaqummaa isaa kana ibsuudhaaf tulluu Taaboor maaliif filate? Inni jalqabaa raajiin dubbatame akka raawwatuuf. Gara bitaas gara mirgaas situ uume. Tulluun Taaborii fi Eermoon ulfina keedhaaf ni ililchu jedhee qulqullichi Daawiti faaruu isaa 89 lakkoofsa 12 irratti waan dubbatee tureef guyyaan irraa guyyaa ilillii guyyaa gammachuu waan ta'eef baroota hedduudhaan dursa Daawit kan raajee har'a raajii sun raawwatee jechuudha. Kanaaf tulluu Taaboor filate Waaqayyo. Warreen du'an keessaa Musee maaliif Waaqayyoon du'aa kaasee waamee tulluu Taaboor irratti akka inni mul'atu godhe? Gaafii jedhuuf Museen kanaan dura yeroo fooniin biyya lafaarra jiru si'a 570 ol jechaaf jechaan Waaqayyotti dubbachaa haasaa ture. Duumessa keessaan jechuudha. Tulluu Taaboor irrattis kan ta'e kana. Osoo isa ilaalaa jiranuu duumessi dhufee isaan golge, duumessa gidduudhaan immoo ifti guddaan ta'e fuulli isaas akka biiftuu ife, uffanni isaas akka cabbiitti addaati, ulfinni waaqummaa isaas ni ife, isaanis dhaabbachuu dadhabanii kufan. Akkuma kana Museen maal jedhee gaafatee ture yeroo sana? Fuula kee natti agarsiisi jedhee ture. Sagaleedhaan wajjin haasa'aa turanii. Amma garuu fuula kee natti agarsiisi gaafa jedhuun fuula kiyya sitti agarsiisu. Dugda koo garuu sitti nan agarsiisa jedheeni ture. Seera bahuu boqonnaa 33 lakkoofsa 13 kaasnee yoo dubbisne seenaa kana ni argina. Kana jechuun isaa maal jechuu barbaadeeti? Fuula kiyya sitti agarsiisu, dugda koo sitti nan agarsiisa jechuun isaa kan inni waadaa gale Addaamiif waggaa 5,500 yemmaa guutetti ani durboorraa dhaladhee hamman dhufee qaama foonitiin mul'adhee tulluu Taaboor irratti kabaja kiyya sitti agarsiisutti ati immoo awwaalcha keessa turtaa jechuusaati. Isaan booddee immoo guyyaa har'aa kana yeroon isaa gaafa gahee qaama foonii uffadhee ifa waaqummaa kiyya immoo tulluu Taaboor irratti sin agarsiisa jechuu gaafa barbaadudha. Kan jedheen sanas guyyaa har'aa isaaf raawwate jechuudha. Fuula isaa eenyutti agarsiise? Museetti agarsiise jechuudha. Yeroo balaqqeessi guddaa fi ifni guddaan ta'etti duuka buutonni hin kukkufanii. Musee fi Eeliyaas immoo isa wajjin dubbachaa turan akkuma jedhe Maatiyuus 17 irratti jechuudha. Museen akkuma dursa tulluu Siinaa irratti wajjin dubbachaa ture har'as wajjin dubbatee ifa waaqummaa isaas fuula isaa kan hawwe sanas ni arge. Waaqayyo waa waadaa galee nama dhorkatu. Kanaafuu akkuma jedhe yeroon isaa gaafa gahu fuula isaa itti agarsiisee jechuudha. Eeliyaasoo maaliif biyya jiraattotaa keessaa? Eeliyaas kanaan dura osoo hin du'in seregellaadhaan gara biyya jiraattotaatti gara samiitti ol fudhatamee achi jiraachaa jira.
haga dhumni biyya lafaa ta'utti sachi jiraata. Dhuma biyya lafaa irratti dhufee ragaa ba'a. Isa hoo maaliif waame kan jedhuuf immoo yeroo tokko macaafa qulqulluu keessatti ati anaaf ragaa ni baataa jedhanii ture. Kana jechuunsaa maaliif yoo jenne namoonni kanaan dura Filiphos Qeesaariyaatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafii gaafatee ture. Maal jedhee? Namoonni maal laan jedhu jedhee gaafatee ture. Isaan immoo deebisanii maal jedhanii? Kaan raajota keessaa tokkodha siin jedhu. Kaan immoo Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu. Kaan immoo Eeliyaasidha siin jedhu. Kaan immoo Ermiyaasidha jedhu. Kaan raajota keessaa tokkodha jedhu. Gaafa jedhaniin isinoo maal laan jettu jennaan Phexros maal jedheeni? Ati immoo Masii isa jiraataa ilma Waaqayyooti jedheeni. Iccitii kana foon kee yaada foonummaa kee osoo hin taane hafuura qulqulluutu siif ibse erga jedheeniin booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechi kun dubbiin kun akka raawwatuuf guyyaa har'aa kana ibsuu barbaade. Akka ragaatti Eeliyaasin waame. Sababiinsa kaan Eeliyaasidha siin jedhu. Har'a egaa duuka buutonni kan kanaan dura dhagahaa turan sana, kan kanaan dura yaada kennaa turan sana mirkaneeffachuutti jiru. Inni raajii osoo hin taane, inni Eeliyaasis Ermiyaasis osoo hin taane Waaqa akka ta'e kan namoonni kanaan dura jechaa turan sana akka isaan argan barbaadeti. Ani Waaqa Eeliyaasidha malee Eeliyaas miti. Eeliyaas immoo kinoo isa kanadha. Innis immoo ana faana dubbachaa jira jedhee Eeliyaasis akka inni ragaa ba'uuf, akka ija isaaniitiin arganiif Waaqa Eeliyaas akka ta'e, Waaqa Ermiyaas, Waaqa qulqulloota akka ta'e mirkaneessuuf, dhugaa bahuuf, dhugummaa kana duuka buutonni akka hubataniif duuka buutotas waamee Eeliyaasis biyya jiraattotaa keessaa waame. Ani Eeliyaas otoo hin taane Waaqa Eeliyaasidha. Eeliyaasis immoo Waaqa isaa akka ta'e ifa waaqummaa isaa argee akka inni ragaa ba'uuf kan waamee jechuudha. Kanaafidha Eeliyaas kan barbaadame. Duuka buutonni immoo dhugaa kana akka isaan baraniif kan isaan waamaman. Egaa iccitiin guddaan guyyaa irraa raawwatame isa kanadha. Inni biraan gaarri Dabra Taaboor maalitti fakkeeffamti? Gaarri Dabra Taaboor waa lamatti fakkeeffamti. Tokko mana kiristaanaa keenyatti fakkeeffamti. Mana kiristaanaa keenyatti fakkeeffamti gaafa jennu manni kiristaanaa bakka qulqulluu iddoo iccitiin Waaqayyoo itti ifa bahu, fooniif dhiigni isaa bakka itti kennamu, sadummaa fi tokkummaan Waaqayyoo bakka itti mirkanaa'udha. Gaarri Taaboor sadummaa fi tokkummaan Waaqayyoo itti mirkanaa'e. Lammaffaa immoo gaarri Dabra Taaboor akkuma raajonni duuka buutonni itti argaman kana bataskaanni yookiin manni kiristaanaa keenyas bakka abbootiin duuka buutotaa itti argaman, bakka abbootiin lubootaa itti argaman, bakka uummanni itti argaman. Kana jechuun uummata jechuun warra heeruman, warra fuudhan, warra gaa'ilaan jiraatan. Warra gaa'ilaan jiraatan keessaa Waaqayyoon Musee waame. Kana jechuun gaa'illi qulqulluudha. Warri gaa'ilaan jiraatanis mana kiristaanatti dhufanii iccitii mana kiristaanaa hirmaachuu ni danda'u jechuu gaafa barbaadu. Warreen ammatti jiran keessaa immoo duuka bu'oota waame. Abbootiin mana kiristaanaa, phaaphaasonni, luboonni kan barsiisan, kan gorsan, daaqonoonnis mana kiristaanatti argamanii iccitii sana hirmaachuu fi hirmaachisuu barsiisuu ni danda'u jechuusaati. Warreen immoo hin fuune hin heerumnes mana kiristaanatti akka argaman ibsuuf immoo Eeliyaasin waame. Eeliyaas dingilinnaadhaan jiraachaa kan inni ture. Kanaafiyyuu monoksoonni warreen hin heerumne, warreen hin fuunes mana kiristaanatti argamanii iccitii kana hirmaachuu ni danda'u jechuu barbaade. Kanaafuu gaarri Taaboor fakkeenya bataskaanatiin fakkeeffamti gaafa jennu bataskaanatti warreen gaa'ilaan jiraatanis, warreen gaa'ila malee dingilinnaadhaan jiraatanis, abbootiin lubootaas qulqulloonnis hundumtu bakka itti wal gahanii itti Waaqayyoon galateeffatan waan taateef
fakkeenya kana gooftaan ibsuudhaaf jecha hunda isaanii iddoo tokkotti baate. Sababii isaa warra monoksoota qofa abbootii qofatu achitti argama jedhanii namoonni uummanni warreen gaahilaan jiraatan bataskaana akka hin baqanneef. Kan biraan gaarri Taaboor fakkeenya mootummaa Waaqayyooti. Kana jechuun gaara Taaboor irratti ol ba'uudhaaf fageenya 572 meetira hanga kanaa kan fagaatu ol bahuudhaaf dadhabbii guddaa barbaada. Dhamaatii guddaa barbaada. Mootummaa Waaqayyoos akkanumatti galuun hin danda'amu. Dhamaatii guddaadhaan mootummaan Waaqayyoo kan galamu jechuu barbaadeeti. Kan biraan immoo mootummaa Waaqayyoo galuu kan danda'an warreen gaahilaan murtaa'anii jiraatanis fakkeenya Musee fidee kan inni waame gaahilaan warri jiraatanis akka Eeliyaasitti dingilinnaa isaanii eeggatanii warri jiraatanis monoksoonnis abbootinis luboonnis daaqonoonnis warreen seera Waaqayyoo eegan hundumtuu mootummaa Waaqayyoo hirmaachuu galuu dhaaluu ni danda'u jechuu gaafa barbaadu. Bara iccitiin guddaan gaara Dabra Taaboor irratti ife kun kan inni ibsu Waaqa warra jiraattotaas Waaqa warra du'anis akka ta'e iccitii kana ibsuudhaaf. Warra du'an keessaa Musee kaase, warra jiran keessaa Eeliyaasiin waame. Kanaafiyyuu Waaqayyoon kan warra jiranii qofa osoo hin ta'in kan warra du'anis warra ta'e warra gaarummaa osoo hojjetanuu du'anis jireenya gaarummaatti jireenya bara baraatti akka isaan waamuu danda'u Waaqa dhugaa abbaa bara baraa ta'uusaa ibsuudhaaf jecha Waaqayyo gooftaan keenya guyyaa har'aa kanatti iccitii guddaa kana gaara Dabra Taaboor irratti raawwateetu jira jechuudha. Eebbi raajotaa hunduma keenya irra haa bulu. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Kan har'aan nu ga'e waggaa har'aatiinis hunduma keenya ittiin nu haa ga'u. Barnoota har'aarraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Qophii kan baraaraan walitti deemnutti nagaan tura. Usfaat Alexaander.